Kainni gara haadhisa keessatti utaan. Waaqni waan kana hundaayyuu gargaaru jiru waaqadha kam. Waaqi kun kam. Yesus gabbu'ee waaqa ta'e. Gaafa inni achi kee jiru warri waaqa kam kadhata. Eenyu kadhatan waaqa jettanii moo Maariyaam gara isii dhattanii gara isii tuttan. Gara Maariyaam akka tuttanii waaqa jettanii san qofnaa deebis. Wanta kan dhaggeeffadha. Namas waaqas jennee amanna jedheera moo hin jenne? Namas akkam nami waaqa ta'e waaqi akkam nama ta'a. Waan tokkuma waan lama gootan. Deebiin bakka kanatti isiniin galu waan ta'eef Nabi Muhammad osoo keejjii tokko hin baratin akkamitti beekaa addunyaati jettu sin. Kanaan deebi'a deebiinsa. Wasi gaafadho. Kunimmaan. Moobaayilii. Moobaayilii. Siif galee? Kuni moobaayilii maaltu kee jira? Siim kaadi kee jira akkasiif galee? Amma moobaayiliin siim kaadi sammoo moobaayiliin kan kamitti moobaayil? Moobaayiliin kam kana moo siim kaadi san? Maal haasoftu? Asii galtuuti. Tuni moobaayil. Sirriitti naa galeera. Tuni moobaayil wanti kee jirani siim kaadi akkasumoo. Moobaayiliin siim kaadi sammoo moobaayilii kan moobaayilii jechuun kan gubbaa moobaayilii siim kaadii malee hojjechuu danda'a. Tanaaf siigaluu jira bitaa akka siigalchuu jira amma moobaayiliin kunini waaqa jechuu example sii kenna fakkeen moobaayiliin kun waaqa kakee jiru nabi maal jennaani rabbiitti nabi kan ergate waan kiyya akkana nama barsiisa akkana godha akka gartee itti jiraatan saniif nabi nutti gad erganii akka nu itti jiraannu nu dabarsa. Isa wanni gad erganiif san malee isaan guyyaan inni waaqa ta'e hin jiru yoo sila inni waaqa uf beeke guyyaa fannisan suni iyyaamu waaqa maaliif kophaa nadiisaa jedhee waaqi waamu. Jedheera waan isin jettan kana jedheera deebiin deebisa amma fakkeenyaa fi ani harka bitaa fi harka mirgaa qaba kuno rabbiin keessan akka hadiisni keessan jedhutti harka mirgaa lama kana malee hin qabu harka mirgaa lama malee eega inni Allah ta'e abaaliyaa keedha awwaleedha bitaas mirga sirriitti bareechee galqe maaliif of dabsee harka bitaa haala hin qabnetti harka mirgaa lama qofaan of uume yoo jenne amma deebisuu ni dandeessu. Wanti ati itti deemtu nu amantii teenna wanti nu beeknu tokko lam yalit waaqallee hin dhalanillee hajjaza wala hin dhalleellee lammeessoo namaanu waliin fakkaatuu rabbiin namaa waliin fakkaatuu san barachuu malte. Duuda ishi rabbiin keessan harka bitaa maaf dhabe gaamee amma kana naa deebisa. Rabbiin harka bitaa akkamii dhabat maal goo maal gaafii akkamisu atiin gaafii kiyyaan aan deebisine baratte. Lam yalid wa lam yulad kan jedhe sun eenyu mee naa hima. Waan jecha rabbisan. Quraani jecha rabbiiti. Quraani jecha rabbii dhageeffadhu tokko ati nama naa deebis. Quraani jecha rabbiiti. Musamma Quraani jecha rabbiiti. agammanaan deebisine beeki jecha kiyya agammanaan deebisin gaafii tiyya agammanaan deebisin wallahi. Dhageeffadha quraani jecha rabbiiti. Quraani jecha rabbiiti. Quraani jecha rabbii akka nuti barannee jecha rabbii. Innahu laqawlu rasuulun kariim jechuun maal jechuu hiikaan isaa. Ati dhageeffadhu atiin gaafii naa deebis. Yesus gaafii gara isa kera kee jiru. Kaisa fannisan waaqni inni waame kuni waaqa kamii naa deebis. Dhageeffadha. Yoo isin hin beekne naniika isin quraanni ka rabbiiti jettanii innahu laqawlu rasuulun kariim jechuun afaan oromootti maali? Amma gaaffiin deebisaa baalii hakke. Jalqaba tiyyanaa deebisi kakkesiif deebisa. Jalqaba tiyyanaan deebisin. In qaanfattu an ofii deebisa akka keessan isin hin qabda. In qaanfadhu buleessu in qaanfattu tiyyanaa deebisi jalqaba. Jalqaba tiyyanaa osoo tiyyanaan deebisinu. Ergamaa kabajamaa fi jechuu isaan garuu kan Allaati jedhan quraanni ammoo innahu laqawlu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبونا كيفادو
dhageeffadhu gaafii asi gaafadhe sana naa deebisi rasulin karim abbo dhageeffadhu gaafii asi gaafadhe naa deebisi jalqaba jecha ergama kabajamaati wee dhageeffadhu gaafii asi gaafadhe sun deebisi ta'u akka warri si jala jiru ka kiristaana baratu deebisu qofa naa deebisi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قويا كان في تيكا no gaafisun deebisuun dandeettu waan bira godhuu jirta gaafisun deebisuun dandeettu gaafii tiyya deebisuu qabda gaafii tiyya deebis jalqaba yoo atin gaafisu warra si jala jirsun haa baratanu gaafii takkatti sun qofumaan deebisin wanni an gaaffii san dhiiseef abaaboo afur faamilii wanni an gaaffii san dhiiseefi nama suwaaqas jennee amanna jennaan akkamitti namatti amantuu jettan kun ammoo parsanaalii keenya keessa galtan jechuu laal nuti waan beennuuf waan anjitee sitta fee fanatu beekaa jedhe faarfannaa sirba nurraa dhiisi waan tokko qofa naa deebise aga mana an deebisine yoo atin kan hin deebisini ati bakka jirtu hin beettu jechuu isintu bakka jirtan hin beenne quraanni jecha ergamaa dhageeffadhu obboleessa koo kan Allahatiin an jettan isin quraanni ammoo kan jecha ergamaa kabajamaati isin kan Allahatiin an jettan awwaale musammaana dhageeffadhu irratti walii galame gara haadha isa keessa jiru gaaf inni fannifame akka fannisan ka inni waaqa waame waaqi inni waame kunini eenyu waaqa kamii qofa naa deebisi namummaa isaatiin ka garaa keessa ture ka lafa kanarra jiraate ka dhalates namummaa isaatiin nummoo namas waaqas jennee amannaa yoo kun isiniin galle an hin deebisne miti namummaa isaatiin sannaaf galee okay ayyee fudhadhee amma dhageeffadhu bakka itti si qabu arge bakka itti si qabu arge quraanni kan eenyu bakka itti si qabu yaa si qabe inni waaqa jettan deebise quraanni kan eenyuti no galatooma baabdi maadaban faamilii akka gaariitti akka sirriitti dhageeffadhu Yesuusin waaqa Yesuusin quraanni kan eenyu tokko deebise kana deebistan malee naaso quraanni kan eenyuti let's go no quraanki jecha rabbi dhageeffadhu waaqi nama waaqi Yesuus waaqi nama Yesuusin nama Yesuusin waaqa akkamiin Yesuusin waaqa ta'ee nama tokko lammaffaa yoo inni waaqa beetan namni akkamiin waaqa isa fannisa waaqa kakkee kakadhachaa jirtu ka waaqa na gargaaree ati jettee kadhattu akkamiin waaqa kan kee kana fannisitu akkamiin okay ragaa kenna Bali ake ragaa kenna. Esa goote dhaabatte karaa badaa kee jiru. Taakko pilinki godhamee ni tokki na qabaa jira. Maal nama dhibba ja'a maal keessa nama dhaal. Gaafadho. Waan tokko qofsi gaafadha. Teeboo ni beekta teeboo yookiin kursii. Amni kun adabbiin qabu baaliyaa kee haasaa amantiirra jirra isinii na dabamu tapha kanaan. Okay rakkoon qabu. Amma haasaa. Dhageeffadhu. Akki isaan dubbatanii akki isaan jettanii natti siif galcha. Kursiin beektami kursii. Maali kursii? Kaatirteetti barcuma jechuun ceeyaan beektanii yookiin teeboo hin beektami? Mukirraa dhufe akka nama akkanaa miti. Akkana. Jalqaba mukaatti jirmoo teeboo sunii jira kamitu durga dhufe? Mukatu dura jira garuu lamaan isaayyuu mukuma keessaa hin baane. Ati garuu dhiisi. Fakkeenya lafa jedhu naa kenni. Waan garuu keessa bayi. Waan jira wanti malee waan garuu keessa bayi.
لا إله ما وجه بالياك Aadaan keessan akkas. Aadaan keessanii yoo isanitti jabaatanii yoo amantii akka gaafin isanii jabaatte waan biraa deemtu waan biraa dhiisi waan si gaafatan sirriitti deebisi. Isani ka waaqi jiru amma mukaa jira teebosanii jirka mukirraa gabbaay. Siif galee akkami teeboon kuni mukta. Teeboo kun mukirra gadhuuf muki kun jalqaba teeboo kan wanni midhaase muka kan so wanni ati barachuu malte jalqaba waaqa jira waaqa kana Yesuusin irra gadhuuf rabbiiti Yesuusi kan karaa miracle jedhu kan irra gadhuuf kun fayakun tay hataatu sun jecha rabbi kun fayakun sanirra Yesuusin dhufu. So Yesuusin akka kiyya akka kakkeeti yeroo ficaan dhaga'u deemee mana ficaanii seenee ficaa. Naaf rabbii waliin fakkaatu. Siif rabbiin kee waliin fakkaatu. Isa nama kiisa fakkeessitanii. Yesuusin akka kan kee gabaabsa gamaali gabaabsa dabaree naa kennaa gaa. Okay, barachuu qabdi. Yoo namni obsellee obsitan. Ayya dubbadhu fuulduraattis wanni isiniif hin galle nuti Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu jennee amanna. Wanni isin akka qeeqaatti haasoftan silas isinitti himeen ture bakka silaa ilmi namaa galateeffachuu qabutti bakki isin qeeqxanu namummaa isaa keessa waan jiru namni namuma jechuudha. Yeroo namummaa isaatti namuma garuu wal keessa jiru kan akkanatti qabadha gaaffii ani isinirraa qabu guyyaa jumaa qutubaa keessatti inna allaha wa malaa'ikatu yusalluuna 'alan nabi ayyuhal muslimuun sallu wa sallimu tasliiman kasiiraa jedhama. Hiikaan isaa afaan oromootti rabbii fi malaa'ikaan ergamaa nabi Muhammad irratti nageenya kadhatu yaa ilmaan namaa isinillee kadhadhaa jedhamee ilmaan namaa bira ergaan kun dhufe ayyee namaa fi malaa'ikaan Abbaa abdii koo galatu. Namaa fi malaa'ikaan nageenya nabi Muhammadiif Allahu kadhatu bakka kanatti inillee keessa jira waan ta'eef Allahu kam kadhata nabi Muhammadiif nageenya deebisa. Nabi Muhammadin kara nama biraan kadhatu. Straight forward rabbu isa kadhata. San siifa galtu. Of kadhata.